Ashama daawwattoota kabajamoo amma jalqabuudhaan immoo marii ispoortiitu dhiyaata. Marii ispoortii har'aati waancaa addunyaa bara 2026 Meeksikootti kan jalqabame biyyoota sadii kan waliin qopheessanii bifa bareedaa ta'een jechuun ni danda'ama. Keessaa baniinsi isaa artistoonni bebbeekamoon kan Afrikaa akkasumas Shaakiraan fa'aa akkasumas Barnaabooy fa'aa isteejii isaan yookaan waltajjii baniinsaa isaa miidhagsaniiti kan jirani. Waa'ee tapha baniinsaas irratti yaada tokko osootti dabalte gaarii natti fakkaatan. Waanuma baniinsaa haaluma baniinsaa miidhaginni isaa akkamitti ilaalte jechuun ni danda'ama. Miidhaginsi waancaa addunyaa kana garuu yeroo hedduu Shaakiraan fakkaatti. Amma Shaakiraa bara 2006 turteerti waan jedhu dhagaye. Sana booda 10 kan waancaa Afrikaa yaadannaa Kwaataa irratti turteeti kan jirtu. Ammallee kan Meeksikoo kanarraa turteeti kan jirtu jechuudha. Meeksikoo yoo ilaalte amma namni hedduun kan beeku wannoodhaan eenyu maqaan si warra gaangistarii kanaan beekaman Meeksikoon baay'inaan. Saniin caala garuu kubbaa miilaatiin baay'ee beekaman. Amma namni hedduu jechuun liigota isaanii osoo agarte amma darbii maan isaanii kan biyya keessatti gaggeeffamu hedduu ulfaataadha. Taphattoota seena qabeessa ta'an hedduudha kan qaban jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan waancaa addunyaa kanaan dura qopheesseeti kan turte isteediyeemiin kaleessa dorgommiin baniinsaa itti gaggeeffame immoo isteediyeemii seena qabeessa ta'edha jechuudha. Kanaan dura namoonni bebbeekamoon akka Peelee fi Maaraadoonaa irratti taphataniiti kan turanii. Waancaallee itti fudhataniira. Fudhataniiti kan jiran isteediyeemii hedduu seena qabeessa ta'edha jechuudha. Isteediyeemii san keessatti gasarri baniinsaa kan gaggeeffame weellistoonni jajjaboon kun immoo Shaakiraan amma namni hedduu dullomtoodhaati kan jiru namni. Waluma fakkaata foolisi. Birrii yoo jiraate lakkaa dullumni hin jirtu waan jiru namni hedduu kaasaa kan jiru. Hedduu kan miidhagsanii waan bareedaa ture jennee kaasuu dandeenya. Bifa hawwataadha muuziqaadhaanis akkasumas immoo deeggartoonni baay'inaan isteediyeemiin isaa deeggartoota baay'eedha kan inni qabatu. Gara deeggartoota 80,000 isteediyeemii guutan fuulduratti jechuudha. Sirni baniinsaa isaatis akkasumas taphni jalqabaatis kan taphatame. Tapha jalqabaatiin Meeksikoon 2-0dhaan Afrikaa kibbaa moote. Goolii kana olaalte goolii 2-0dha garaagarummaan isaa baay'ee bal'aa miti jechuun ni danda'ama. Garuu haala taphaa isaa irratti maal jettaati? Haala taphaa akka olii kanatti yoo ilaalle egaa Afrikaan kibbaa akkuma beeknu kubbaa miilaatiin biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota fooyyee qaban jennee kaasnu keessaa isii takka jechuudha. Waancaa Afrikaa kanaaf illee jechuudha. Ramaddii isii keessaa osoo pileeofiin ga'inidha kan geesse kallattimaan egaa ramaddii isii keessaa darbuu kan dandeesse jechuudha. Ramaddii ulfaataa keessaa kan turte taphattoota jajjaboo ta'anidha kan qabdu. Liigiin isii illee hedduu cimaadha jechuudha. Afrikaa keessaa ramaddii isii irraa amma garee ciccimaa akka Naajeeriyaa caaluudhaan kan kallattumaan hirmaannaa isii mirkaneeffatte. Kanaafuu biyya jabaadha kubbaa miilaatiin taphattoota jajjaboodha kan qabdu. Goolii egaa isaanii yoo ilaalte taphataa sarara fuulduraa isaanii yoo ilaalte Barnileef taphachaati kan ture jechuudha. Mucaa hedduu cimaa ta'edha Foosterii. Kilaboota isaanii lamaan Maamiloo Sandaawusii fi akkasumas Orlaandoo Paayireet fa'aa yoo ilaalte jechuudha. Kilaboota hedduu beekamaadha darbii gurguddaadha liigii san keessa kan jiru. Garuu tapha kana taphnichi madaala. Background misaat irraa sii ka'uu fi tolosa. Kanaafuu biyya guddaadha kubbaa miilaatiin. Amma yoo tapha guyyaa baniinsa irratti wal bira qabdee ilaalte immoo waan faallaa sanii ta'edha kan argaa turre jechuudha. Keessattuu taphattoonni Afrikaa kibbaa guutumaan guututti caalamaniiti kan ture jechuudha. Achirratti warri Meeksikoo immoo akkuma warra Afrikaa kibbaa kan humnaan beekaman isaan illee warri Afrikaa kibbaa illee humnaan kan seenanii leenjisaa garee Afrikaa kibbaa illee jechuudha. Taaktika isaaf ta'u waan sanaan hojiirra oolchinatti hin fakkaanne dogongora isaaniitiin eega gooliin jalqabaa kan itti gale warra Afrikaa kibbaa jechuudha. Dogongoruma taphataan isaanii naannoo peenaaltii eraa isaaniitti hojjetanii sanaan booda illee yaalima isaan akkasuma kan waan guddaa qabu kan isaan yaalanuu arguu hin dandeenye. Afrikaa waan mataa qaqqabachiisanidha kan naf fakkaatan. Bara 2010 Afrikaa saniiti kan turani gaafa waancaa Afrikaa addunyaa qopheessanii tapha gaariidha mul'isaa kan turani. Goolii jalqabaas. Goolii jalqabaa isaantu galchee immoo amnallee tapha sanarratti walqixa ba'anii ammaan tana garuu Afrikaa mataa waan qaqqabachiisanidha kan naf fakkaatu. Toornaamentii kanaafuu waan madaalanii fakkaatan isaan. Amma yeroo baay'inni gareewwan waancaa addunyaa irratti hirmaatanii hanga kana ga'uun kwaalitii yookaan hawwattummaa waancaa addunyaa gabbuusaa jedhanii namoonni dubbatanii jiran. Akkuma kaaste taphni jalqabaa kun kan Meeksikoo fi Afrikaa kibbaa kun illee waan san warra saniif waan mirkaneessu fakkaata. Maaliif waliin madaalanii Meeksikoon baay'ee caalte gooliin kunu 2-0 hin ibsu hanga Meeksikoon ittiin caalte jechuudha. Irruma caala yeroo gara taphaatti seenanuu leenjisaan Afrikaa kibbaa Brooks ittisa shaniin seene. Hangam ittisa irratti akka xiyyeeffate garuu immoo ittisa shaniin seenus taphichi jalqabee daqiiqaa 9 irratti Juuliyaan Kununees kan goolii itti galche taphataan kun liigii Professional liigii Saudi Arabiyaa Alqaadsiyaa keessa taphata. Taphataa baay'ee cimaadha. Dhaloonni isaa biyya biraati garuu Meeksikoodhaaf taphata. Koolombiyaatti kan dhalate umurii waggaa 20 gadiif illee Koolombiyaadhaaf taphatee jira. Garuu
kan inni taphatuuf amma garee biyyaalessaa Meeksikootti liigii Saudi Arabiyaa keessatti illee kwaalitii cimaadha kan inni qabu goolii baay'ee galchuudhaan I think Ronaldo fi Ivan Toney qofa kan isa caalanii ga'umsa cimaadhaan taphatee ittistoota South Africa 5 ta'an illee inni baay'ee isaan bibittinneessee jira jechuun ni danda'ama. Goolii lammataa Raul Jimenez daqiiqaa 67 irratti galchee keessaa'u ittisni Afrikaa kibbaa 5 kan ture eega gooliin itti galee booda hanga san irratti hin cichine gara fuulduraatti bahuudhaaf hanga ta'e yaalanii garuu hin milkoofne jechuun ni danda'ama. Saniin dabalata immoo hangam waan irratti humna irratti akka xiyyeeffate immoo akkasitti agarsiisu taphni kun kaardii diimaa sadiin taphattoonni sadii dirree keessaa ba'anii jiranii hangam tapha hammaataa humnaan guutamee fi gara jabummaa qabu sitti agarsiisa. Waancaa addunyaa Kaatar waggaa 4 baranaa qophaa'ee ture irratti taphoota 64 irratti walumaa galatti kaardii diimaa 4 ture kan taphattoonni adabamanii isa kana irratti garuu tapha baniinsaa qofa irratti kaardii 3 garaagarummaan isaaniitillee kaardiin kunillee kan sitti agarsiisu natti fakkaata. Gama Afrikaa kibbaatiin taphataan lama ba'ee gama Meeksikootiin xumura irrattis ta'u daqiiqaa 90 boodas ta'u taphataan tokko kaardii diimaadhaan ba'eeti kan jiru. Akkuma kaaste deeggartoota isaanii fuulduratti taphachuun isaanii gama Meeksikootiin hamilee gaarii waan uumuufii danda'uudha. Isaanis sanitti fayyadamaniiti kan jiranii keessaa'u Raul Jimenezif guyyaa addaa ture jechuun ni danda'ama. Taphataan kun taphataa umuriin isaa waggaa 35 waancawwan addunyaa kanaan dura biyya bakka bu'ee irratti jijjiiramee seenaati kan ture. Isa kanarratti garuu jalqabarraa hiriiree goolii galchee gooliin inni galchee immoo biyya san keessatti tapha 125 irratti goolii 46 Meeksikoodhaaf galchee kanaanis taphataa tokko qofa kan isa caalu akka rikardiin agarsiisutti goolii baay'ee biyya isaatiif galchuudhaaf jechuudha. Haala inni keessa darbeen immoo yeroo ilaalte bara 2020 irratti faa yeroo David Luizin walitti bu'an taphataa Chelseatiin gara almost gara waggaa tokkootiif tapharraa fagaatee ture baay'ee miidhamee du'arraa kan inni hafe amma immoo Premier League keessa taphataa Premier League keessa illee garee cicciimoodha jechuun hin danda'amu. Fuulaam keessa ture amma immoo bakka duraan ture. Walitti deebi'edha maara. Taphataa baay'ee cimaadha yeroo kanaan dura Benficaadhaafis akkasumas immoo Atletico Madridifis taphachaa turetti istiraayikaroota beekamoo keessaa isa tokko. Amma immoo waan inni biyyaaf godhe kun keessaa'u jaalattoota isaa fuulduratti deeggartoota biyyattii 80,000 fuulduratti taphataa seenaan waan isa yaadatu galmeessi jechuun ni danda'ama. Taphni biraa kan kamisa halkan sa'aatii 11tti taphatame Kooriyaa Kibbaa fi Cheek Riippaabilikii walitti fide Kooriyaa Kibbaa 2-1 moo'ate. Taphoonni Kooriyaan Kibbaa taphatan tapha hawwataadha. Qindoomina irratti baay'ee beekamoodha. Kanaan dura saniin kan isaan beekamanii injifannoon kunillee waan isaaniif malu natti fakkaatan. Warri Cheekillee warra salphaa miti. Egaa taphattoota Pirimeer Liigii keessa taphatan hedduu kan of keessaa qabdu taphataa Weessaam faa dabalatee jechuudha. Hedduudha kan jiranii garuu immoo yoo ilaaltu taphicha guutummaan guututti warri Kooriyaa Kibbaa poozeeshinii tootaalii waan ta'aniidha kan fakkaatu. Taaksiniik isaanis sirnumaa waan hojjeteef kan fakkaatu. Garuu immoo egaa goolii jalqabaa itti galteeti kan turte hedduu naanii keessattuu gooliiwwan carraawwan goolii ta'uu danda'an hedduu erga yaalaniin booda warri Cheek Riippaabilikii jechuudha goolii karaa dogongora isaaniitiin jechuudha addaan itti boodani kan beekaman isaan nafti isaanii hedduu gurguddoodha dhedheeroodha isaanii kubbaa dhaabbatee kubbaa qilleensarraa injifachuu isarratti kan fuulleeffatanii sunillee milkaa'aa fi goolii galchanii dursaniiti kan turanii garuu immoo warri Kooriyaa Kibbaa koaliitiidha kan qabu garichi egaa garee kana keessa Minjee Ifaa Sanungimiin faa taphattoota hedduu kan jiran hedduun isaanii profeeshinaala liigota gurguddoo Awurooppaa keessa kan taphatanii duubaa ka'anii 2-1 injifachuu danda'aniiti kan jiran jechuudha. Amma ramaddii kana keessanii darba hidhamanii kan eegaman Meeksikoodhaa fi Kooriyaa Kibbaati durumaayyuu jechuudha. Maaliif biyyi tokkoffaa fi lammaffaa ta'e kallattii maani kan darbu meebii biyyi qabxii gaarii sadaffaan darbu yoo jiraate amma kana booda egaa Afrikaa Kibbaati fi akkasumas Cheekii kana keessa immoo carraa bal'aa qabadee kan yaadanii warruma Cheekeedheeti kan yaadamu waliin taphatan yeroo itti aanu amma marsaa itti aanuun keessattuu guyyaa kamisaa jechuudha. Guyyaa kamisaa Afrikaan Kibbaa Cheek wajjin kan taphattu sanaan booda immoo itti aanee guyyaa masaan jechuudha. Meeksikoo fi Kooriyaan waliin taphatu jechuudha. Isaan odoo qixaabaanii amma maybe ramaddichi caalaatti hawwataa ta'uu danda'a garuu immoo carraa bal'aa kan qaban biyyootuma kanneen lameen inni kaasuu dandeenya.
Amma ramaddicha Meksikoon dursuu jalqabdee jirti. Lamaanuu Kooriyaan kibbaatis akkasumas Meksikoonis qabxii sadii qabaatan illee garaagarummaa gooliitiin homaa goolii waan ittiin galiniif Meksikoon sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti. Kooriyaan sadarkaa itti aanu akkasumas immoo garaagarummaa idaa ofirraa qabaniin immoo Cheek sadaffaadha. Afrikaan kibbaa immoo sadarkaa afuraffaadha jechuudha. Afrikaan kibbaa idaa goolii lama ofirraa qabdi. Cheek immoo idaa goolii tokko ofirraa qabdi. Egaa keessaa'u Kooriyaan kibbaa akkuma Jaappaan qindoomina cimaadhaan umuriin hojjaan isaanii dheeraa ta'ullee baatu qindoomina cimaadhaan kubbaa dafanii wal harkaa fuudhuudhaan bifa tiikii taakaa fakkaatuun akkasumas kubbaa dheeraallee walii dabarsuudhaan warra taphatanii keessaa goolii lammaffaa haalli itti galee haala hawwataa fageenyarraa waliif dhiitanii galchan jechuudha. Kooriyaan kibbaa kan ittiin galchanii. Cheek Toomaas Shuhel goolii galcheen Toomaas Soshek goolii galcheen beekamaa yeroo baay'ee goolii dursuu jalqabanii turan garuu ofsaayidiidhaan jala haqame. Kooriyaan kibbaa akkuma kanaan dura gareewwan ciccimoo irratti galmeessite ammas injifannoodhaan jalqabdee jirti. Bara 2018 garee cimaa waancaa addunyaa kan ta'e keessaa tokko Jarmanii mootee turte. Bara 2022 Poortugaal mootee jirti. Ammas injifannoodhaan Cheek mo'uudhaan jalqabdeeti kan jirtu. Keessattuu ramaddii caa keessatti hedduu hawwataa waan ta'udha kan naaf fakkaatu. Maaliif Biraaziilii fi Morookoodha ramaddii kana keessa kan jiru. Biyyoonni kunneen immoo biyyoota sadarkaa fiifatiin toop 10 keessa jiranidha jechuudha. Egaa Biraaziil biyya waancaa addunyaa kana yeroo shammu akkam injifachuudhaan seenaa addaa qabdudha jechuudha. Istaarii torba yookaan immoo urjiilee torba kan uffannaa isaaniitirraa qabanii garuu immoo waggoota dhiyoo kana waggaa 24 egaa waancaa fudhatanii waancaa addunyaa fudhatanii bara 2002 yeroo dhumaatiif egaa waancaa kana fudhachuu kan danda'an jechuudha. Hedduu waan milkaa'anii fakkaatu jechuudha. Bara kana garuu meebi carraa isaanii yaaluu danda'u. Oobtan akka hedduutti garuu carraa waancaa kana injifachuu dhibbeentaa ja'a qofa kan isaaniif kenne. Namni heddullee yoo ilaalte amma waancaa addunyaa kanaan Biraaziil shaampiyoonii isaa ta'ee namni hangas mara dubbatu argaa hin jiru hedduu isaanii jechuudha. Hedduu nama namni Firaans yookaan immoo Arjentiina yookaan immoo biyyoota Ispeen fa'aa sanniin kaasa malee Biraaziil namni dureetti hin goone jechuudha. Hangas mara biyyi shaampiyoonii ta'ee namni isii eegee hin jiru. Dhugumaan yoo ilaalte ramaddii kana keessaa biyyi qormaata jabaatti ta'uu dandeessu Morookoodha jechuudha. Morookoon egaa biyya Afrikaa waancaa addunyaa Qaataar irratti hanga walakkaa xumuraa imaluu dandeessadha jechuudha. Bara kanallee iskwaadii jabaadha kan qabdu. Dhugaa dubbachuuf gara dhumaa kanatti Ageerdifaa miidhamaan dhabdeeti kan jirtu sarara ittisaa irratti taphataan sun hedduu murteessaadha. Taphataa sarara ittisaa weessaami kan ture amma kilaba biraatiif taphachaa jiraatufillee jechuudha. Egaa Biraaziil kana Iskootilaandis jirti asuma keessa ramadduma kana keessa. Waggaa 28 booda isiin immoo waancaa addunyaa kanatti kan deebite taphattoota hedduu kan qabdu Roobertsan Faantii achi kan jirani. Akkuma warra kaanii isaanillee baay'ee ani amma gareewwan Yuuroop keessaa baay'ee faayitarii kan natti fakkaatan warra sirriitti humna guutuu kennanii humna guutanii of kennanii warri biyya isaaniitiif taphatan warra Iskootilaandii taphoota isaanii kan natti tolu'ane tapha baay'ee of kennanii taphatu yeroo hunda sa'aatii guburatti xiyyeeffatanii yaamoo amanillee malee tapha baay'ee muddaadha kan isaan taphatanii amma ramaddii tokko keessa jiran Biraaziil, Morookoo fi Iskootilaandii. Kanaafuu tapha jalqabaa kana baay'ee moo'uun gareen moo'e carraa guddaa qaba jechuun ni danda'ama. Maaliif kan isaafu Haayitii fi Iskootilaandiitu saafa waan ta'eef keessaa'u Morookoon Biraaziil moonan carraa guddaa natti fakkaata. Moo akka dandeessu immoo imalli isiin waancaa addunyaa 2022 irratti agarsiiste. Poortugaal fa'aa injifachuudha. Yeroo isaan kanneen akka Ispeen, Poortugaal fa'aa dorgommicha keessaa baasuudhaan hanga samii faayinaalitti imaluudhaan sadarkaa afuraffaadhaan kan xumurte yeroo sanii ammas egaa miiruma san kan isaan qabanii san immoo kan mirkaneessuu danda'an. Keessaa amma Biraaziil moo'uun qabxii kana qofaa miti saayikoonsaa baay'ee guddaadha. Garee guddaa waancaa addunyaa yeroo shan fudhatee fi waancaa addunyaa hundarratti hirmaate baay'ee istaarota gurguddoodha kan qabu. Ittisni isaa keessaa'u kanneen akka Gabriel Magalhaes, Marquinhos fa'aa taphattoota Champions League hanga xumuraatti warra wajjin taphatanii jarri kuni fuuldurri isaanii baay'ee istaarotaan kan guutame. Kanneen akka Raafiiniyaa fa'aa jira, Vinicius Junior fa'aa jira. Ammas egaa Indirik fa'aa illee achuma jiranii. Indirik illee carraa hiriiruudha kan isaan qabanii taphattoota hundi isaanii taphattoota ani akka hanqinaatti tarii kan ka'u yoo jiraate karaa jidduu amma Kaasimiiroo jira muuxannoo guddaa qaba tarii taphni yoo saffisa cimaa qabaate umuriin irratti effektii qabaata laata. Gumaareshii illee jira. Gumaareshii jira Bruno Gumaareshii jidduu isaanii warra taphatanii. Leenjisaan qaban illee amma meebii isaan fayyaduu danda'a dheeti kan yaadu muuxannoo hedduu kan qabu amma Kaarloo Ancelotiin kanaan dura egaa leenjistoota lama odeeffannoo an qabuun kan Champions League Awurooppaa illee injifatanii waancaa addunyaa injifatan Del Bosque fi akkasumas leenjisaan inni biraa tokko illee jira isaan lamaan sadaffaa ta'uudhaaf amma kan deemu yoo waancaa addunyaa kana injifate Kaarloo Ancelotiin kanaan dura kilaboota gurguddoo hedduu keessatti milkaa'eeti kan jiru fakkeenyaaf Kaazemiroo fa'aa wal beeka kanaan dura wajjin hojjeteeti kan jiru Raafiinaa fa'aa illee
maybe waliin beeku okay Everton yeroo leenjisatti taphattoonni garee san keessa turan kan Biraaziil yoo jiraatan wal beekuu danda'a muuxannoo hedduu kan qabu kanaafuu muuxannoon kunillee maybe isa fayyaduu danda'a dheeti kan yaaduun isa kabaju taphattoonni taaktikii isaa maybe seeran keessaa taphattoonni Madrid irraa dhaqan kan akka Endrick fa'aa kan Vinicius Junior fa'aa baay'ee nama kabajamaadha yaa umuriinis jira achievementiin yookaan milkaa'inni sadarkaa Yuroopitti qabu leenjisaan kun leenjisaa guddaa fi itti abdatamee gara waancaa addunyaa kanaa fi taargeetiinsaa warri Biraaziil leenjisaa lammii biyya alaa kana kan fudhatanii Ancelotti jechuudha kanaaf taphata garee waancaa addunyaatiif tilmaaman keessaa tokko jechuun ni danda'ama natti fakkaatan Ispeen sadarkaa tokkoffaarra jirti ooptaan jechuun sirni kompiitaraa garee kamtu shaampiyoonaa ta'aa jedhee yeroo tilmaamu tokkoffaarra kan kaa'e Ispeen. Ispeen shaampiyoonaa waancaa Yurooppii taphattoonni baay'een taphattoota sadarkaa gadiirraa wal faana taphachaa guddatanii leenjisaanis leenjisaa taphattoota kanneen sadarkaa umurii waggaa 15 irraa gadiirraa 17 gadiirraa 20 gadiirraa guddisaa amma immoo shaampiyoonaa Yurooppii taasisee fi shaampiyoonaa addunyaa taasisuudhaaf deemu garuu immoo hanqinni karaa fuulduraa qabananii waan gufuutti ta'u natti fakkaatan keessaa sadarkaa tooppi kilaas kan ta'e yookaan taphataa bakka lakkoofsa 9 akka warra kaanii waan qaban natti fakkaatu. Isaan yeroo baay'ee foolsi nambar 9 fayyadamu na fakkaate waan hin qabneef jechuudha taphataa akkas ta'e fakkeenyaaf amma iddoo sanitti Feeraan Toorees fa'aa yoo fayyadamanii taphataan isaan fayyadamuu danda'an. Meeriinoo fa'aa fayyadamuu danda'an yeroo tokko tokko. Meeriinoo fa'aa fayyadamu kanaafuu amma namni kun naachuraal istiraayikarii miti amma duuba isaanii yoo ilaalte hedduu taphattoota jajjaboodha kan qabanii gidduu irratti illee yoo ilaalte Roodiriidhaa fi Zuubimendii dabalatee Meeriinoo illee gidduuraan dhufaa Peediriin gidduuraan dhufaa Faabiyaan Ruiz gidduuraan dhufaa hedduu guutuudha kan ta'anii sararri duubaallee akkasuma goolee gaaratti amma eenyuun kan jedhu rakkoo ta'eeti kan jiru. Hundi isaanii ciccimoo ta'uu irraa kan ka'e jechuudha. Kan Arsenaal jira David Raayanii kan Barcelona jira kan Atletico Bilbao sun jira yeroo baay'ee leenjisichi kan filatu egaa kan Atletico Bilbao Unai Simoni garuu immoo namni iddoo amma David Raayan waggaa 3 walitti aansee Golden Glove injifateeti kan jiru iddoon kun isin waaf mala waan jedhudha kan ka'u garuu immoo amma wanti ka'u jechuun mormiin David Raaya irratti ka'u yeroo baay'ee taphattoonni sararrisaa isaanii kan Arsenaal hedduu cimaa waan ta'aniif kilinshiitii hedduu argachuu kan danda'e malee amma save percentage yoo ilaalta jechuudha kan kallattiidhaan kubbaa itti rakkatame deebisuudhaan jarri lamaan David Raayaan caalan jechuudha. Sunillee dhiibbaa uumanii amma leenjisichi kanaan dura David Raaya Ispeen keessatti namni isa beeku hin jiru hanga jechuu gaheeti kan ture leenjisaan garee biyyaalessaa Ispeen kanaan dura garuu namni hedduu odoo David Raaya hiriirsanii caalaatti milkaa'uu danda'uudha kan jedhu garuu immoo akkuma tikaaf sararri fuulduraa isaanii Laamin Yaamaalii fi gurbattiin Atletico Bilbao jirti Nico Williams isaan moggaarra kan taphatanii gidduurra yoo namni goolii salphaatti galchuu danda'u hin jiraatin maybe imala isaanii irratti rakkoo itti uumuu danda'a. Isaan amma akkuma Firaans fi Poortugaal jidduun isaanii warra itti amanamu waan ta'eef taphattoonni karaa fuulduraa sirriitti kan irratti xiyyeeffatan ittisa gargaaruu irratti yookaan warra jidduu gargaaruu irratti osoo hin taane gara goolii galchuu irratti kan isaan xiyyeeffatan natti fakkaata. Kan tilmaama biraa qabu Firaans egaa warra suuparistaaroota addunyaa kanaatiin kan guutame waan ta'eef waanuma tilmaamni isaaf malu natti fakkaata. Kan baay'ee hin eegamin garuu kan natti fakkaatu Arjentiinaan Jarman natti fakkaata. Jarman suuparistaarii kan guutame kan baay'ee odeeffamaniif. Tarii kanaaf amma sarpiraasiin jiraachuu mala jedhanii warri kaan fakkeenyaaf Ingiliziinis baay'ee erga waancaa addunyaa fudhatte baay'ee tururra kan ka'e erga bara 1966 waancaa addunyaa fudhatte waancaa kaanuu kan Yurooppis kaanis fudhattee hin beektu waan ta'eef baay'een tilmaamamne Jarmaniinis akkasuma waancawwan addunyaa lamaan taphoota ramaddiirraa kan isin gaggeeffamte kanaaf baay'ee tilmaamaan jirtu kun immoo xiyyeeffannoo dhabuun gama tokkoon nama fayyaduu danda'a. Waancaa addunyaa kanarratti gareewwan Afrikaa hangam imaluu dandeenya jechuun dandeenya laata xumura irratti gara xumuraatti ofaa waan jirruuf. Garee Afrikaa keessaa egaa imala gaarii taasisa jedhamee kan eegamu Morookoon egaa iddoo hundattuu taphattoota jajjaboodha kan qabdu keessattuu Ashraf Hakimii fa'aa yoo ilaalte Ibrahim Diaz fa'aa yoo ilaalte sarara fuulduraa irratti Hakimiin sarara achisaa irratti leenjisaa isaanii illee jijjiiraniiti kan jiran leenjisaa kanaan dura kan imala gaarii isaan deemsee waancaa addunyaa akka Qatar irratti an tokko faaratti Meeksikoo madheeti kan yaadu garuu immoo dhiifama Morookoo madheeti kan yaadu qormaanni isaanii inni guddaan garuu Biraaziil qormaata Biraaziil kana ceenan imala gaarii akka taasisan egaa hamilee guddaadha kan ta'uu fi sanaan ala immoo Seenegaal illee jirti. Warri Seenegaal taphattoonni sirra deddeebiidhaan kan kaasan nuti hirmaannaadhaaf hin dhufne waancaa fudhanne jechuudhaan baay'ee illee shakkisiisaa ta'ullee jechuudha dubbachaatti kan jirani akkasumas immoo Cote d'Ivoire fa'aa qindoomina cimaadha kan isaan qabanii taphattoonni karaa ittisaa akkasumas fuuldurri isaanii jidduun isaanii warri jiran Frank Kiisee fa'aan warra muuxannoo qabanii warra
tarii yeroo jalqabaatiif 16 darbuudhaaf kan isaan taphatanii warri 16 iyyuu seenuudhaaf jechuudha. Kood divuwar faayi warra morkii taasisanii akka waliigalaatti waancaa addunyaa kanarratti Afrikaan yeroo jalqabaatiif biyyoota 10 kan hirmaachistu wal dorgommichi yeroo jalqabaatiif biyyoota 48 kan walitti fiduu yeroo jalqabaatiif biyyoota adda addaa sadii keessatti kan inni dorgomamaa jiru. Akka waliigalaatti yeroo kaasnu amma gaarummaa fi yarummaadhaan waan ka'u qaba waancaan addunyaa kun gara xumuraatti deemaa waan jirruuf gaarummaan hoggaa kaasnu biyyootni 48 hirmaachuun addunyaa kan jedhu san ripirezentii godhuu danda'a. Garuu immoo akka yarummaatti haala qilleensaa akkasumas immoo haala viizaatiin wal qabatee qabiinsi keessaa Ameerikaan rifiriidhaafis deeggartootaafis taasisaa jirtu irratti mee yaada isitti muraasuu kan inni hedduu egaa mata duree kan keessattuu waancaa addunyaa kana maqaa balleessisa kan dhimma viizaa kana inni kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma riifarii biyya Sumaalee Umar Artaansan fudhachuu dandeenya. Riifarii akka Afrikaatti maqaa guddaa qabudha kanaan dura kaafilleen kan badhaafamee turedha. Garuu immoo gaafa waa hundaa xumuratee viizaa seera qabeessan gaafa Ameerikaa ga'uudha kanas deebisanii dhimmi isaan ittiin deebisaniif egaa riifariin kun warra terroristii yookaan immoo warra extremist biyyoota qoqqobbiin irra keessa Ameerikaa keessa lammii biyya isaanii ta'uudhaanii waan jedhu jira. Sun maqaa balleesseeti kan jiru amma waancaa addunyaa dhimmi hamaan tokko sanii. Haalli qilleensaa humidiitiinsaa ho'isaa baay'ee cimaadha. Sababuma saniif dorgommichuu boqonnaa malee yeroo lama addaan citaa. Boqonnaa dura kuuling bireek inni jira. Boqonnaa boodas akkasumatti addaan citaa. Gama biraatiin immoo yeroo shaakalaa akkasumas immoo qabiinsa deeggartootaaf taasisan irratti qaala'insi tikkeetti isteediyeemii seensaa akkasumas qaala'insi geejjibaa. Kan geejjibaa isaayyuu kan mataa nama hedduu rukute keessattuu kan warri Jarmanii amma oduu kaleessa guyyaa kamisaa baheenii tiraanspoortii fi yookaan immoo maallaqa kan deeggartoonni tiraanspoortii baasan deeggartoota 600 akka kaffalan taphattoonni garee biyyaalessaa Jarmanii odeeffannoon bahe tokko ni mul'isa. Kun hangam tokko hanga qaalii ta'edha kan mul'isu maallaqni tiraanspoortii. Amma gara xumuraatirraan geenyeeti jirra. Daawwattoota kabajamoo marii ispoortii har'aaf walitti qindeeffannee asumarratti xumurraa waancaa addunyaatiinis akkasumas dorgommiiwwan ispoortii kaaniin wal qabatee sa'aatii oduu keenyaa irratti bal'inaan ni dhiyeessinaa waan nu hordoftaniif galatoomaa marii ispoortii taanu